beektu dhageessanii tugaa sooshaal miidiyaa sargaa turtanii karaa ortodoksii tawaahidoon karaa ትምህርት ሚኒስቴሪin amaarinyaan lamaa qabatu jedha bataskaan immoo karaa Paasaros immoo giizii lafaa qabatu jedha wallaggeetti giizii loongi taa'e tureera sababa ta'eefi abbaan ustaadiyoos immoo giizii beeta kiristaan qaamqaan jedhan qaamqaa mana bataskaanaati jedhanii ummatichi garuu fudhannee dhiibbaa turre jira giiziidhaan illee qaddastan jedhanii dhowwanii akka dinaa Meeksikoo ne qaddasnu nuyachi perfect gizi oromifa bicha qaddasu namman ummatichi jijjiirratee bakka nu gaa bakka jedheera amma immoo iddonni qaccadee taa'ee hojii isaa hojjetee dhaqanii itti bubu'aa jiru gaarummaa qabu kunis isaan namatti bada'u ta'e malee kun immoo gara salphinaatti geessa eenyu cabsa oromoodhaan oromoo cabsuu dhaqan jaarsi kun oromoodha jedhanii erganii achitti dhaqee yeroo akkasii kanaa gadi bu'umsaa miidiyaa irratti እንትና ተውንሳ ጋሩማ ይንቀቡ እና ኦርቶዶክሲን ፉቸሪ ሳ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶን ኢትዮጵያ ኬስ መቀን ኢትዮጵያ ኦሮሞ ዳፊ ቤቱሱ ኦፊላላ ዴማ ማን ፈየደማ ፋይዳንኮ ማሪ ዳጅዳል ብሪ ሚሊየና ገዲሳ ጅሩ ሚሊየና ቀጨመደ ገደ ሚሊየና ጁጀታ ጅሩ ኦሮሞ ተፍሲሳኒ ሚሊየና ትገዲሱ utusan mo manni barumsa jarame utusan bishaanni ba'e utusan baadiyyaatti waan adda hojjetame waan gaarii ture jechuudha. Kanaaf barumsa irraa dabarraa ijoolleen gara kutaa keessa jechuudha.